أنا نفني يانك هوكيو يا دانسي فانا بدرا الدنيا كان رتي وانت أكجال لا وفين بولان إنجرو وفين بولاني سلة بولشت وان بربادة سيقول أيوه ولي قلتي إنما وجي ولي قلتي من أخذتك خيس جرات وقرا وجديم تصاحب أمته فاميلي أمته كن هندي وان جالت جرتو في حالة خنا نما وجي ولي قلا ديمت جالله سيمالي مالكبا كونو أنيله سيدابو فامبويا دورا غرالله سيدامنا نركتو أمفياله نت هرابور دفتا أصون إيغو نتديتي ولما نقوت كانت فمني سيديبوتي أنا متيوتنا همنا أول جالة شين اللي أكسمتنا جالة أنا أما قلتي وجني جارة جم بربادي ماتي إشي أكمتيون تن أمنتي ساني جيرتنا ولينجراتون فدا جرا نورمال فانو رد دولو جرا نورمال جزي دولتن كاردي سن رافت ودندها نوتي سنجلا خافني سادير تو هاسو دبو دندينيا كرا فوركس ميدياتين يو كان مو خراسل كي خنيا واتساب في تليجرام انا في اساق اللي نقمنا خراسن نقولنا موني دندي دي مستعوس أيضا بدا أوف ملكين أنوف بربدا أكم بالي سيني ركو ملدا بكن كيف كنكو أكم بالي سيني ركو ملدا بكن كيف كنكو أنا نيفني يانكي هوكيو يا دانسي فانا بدا أنا نيفني يانكي هوكيو يا دانسي فانا بدا غداني سسينا نتيتاتي سيدابون غران جالتي غوان هم فيسو سوسون نتلالين جالالتي تي ونميتي هرابور دفتا أصون إيغو نتديتي ولما نقوت كانت فمني سيديبوتي سربي شكري جمال سربا أكا جايبا سربا بريدلا سينا خيني لينغا سربا خنان إبسي في مثلين كان سربا خنان إيغالي في إيغانا كم جرتن داوتو تكيني كان فوركس انترتينمنت سلام تاتيني اللي هندقني أكما بيتان تربتي هيرو تكا يوكين سياتكا كارجال لا هو إيجال لره نما ميدامي فيه نما إرى ملكاي كان إسنف ليه سنوتها أن قبي سيتواسوم دسري أنا ساق زينوتي أكما بيكا موك الرجال لا أني جال لا ميدامتي كانت تقولان في جال لا فلو أبدي فلا كانت تنبربان وكسما سموت على ياداوت وتبران نوكا بيكي كنديسني كان سنبران كينيو تاجتشو لا إيكا أكما كان أندرات سينا أجايباتو كباني دفنيتي جرى جال لا فلا أبدي تقويتي نموني باي إني جالتني ولولني ولتي ديبياني يوم لا تكا أنا في ساق جالتي نقبدي نتلين جالة كان أيمن نجر أرانتنا أسوق كرا جالة هنسينة كرا سينا كينيان سينتي إلمنا ما تكو جريني جالة سينو راف جريني جالة كيستي جرات شو راف تكا جالتي نقبدي جي شو راف يو أكمتي حالة خمين جالتي نما قبدي نمنا فن جالة لولتي ماذا kun akkuma namni garaagara ta'ee jedhe bifa garaagaraatiin jaalalli si qabuu danda'a. Takka bareedina siirraa si qabuu danda'a. Takka haalaaf amala siirraa si qabuu danda'a. Takka jecha siirraa fa'aa si qabuu danda'a. Al tokko tokko yaadattaatu nama sana faan beekin bilbila dogoggoraatiin fa'aa bilbilti sagaleen nama sanaa sitti tolee jennaan. Kan hariiroo wajjin uumtee kaate nama sana imaaj kanatti gootu sagalee keessa. Sagalee keetii wajjin bifa nama sanii imaajiin gootee gaafa agartu garuu nama biraa fa'aa sitti heerifatte. Gaarummaan nama tokkos immoo keessatti fa'aa gaarummaan nama tokko akkasumas ammoo
maal kan jennu yeroo baay'ee kun shamarran irratti mul'ata. Amala badaa sin jennu tolaa sin jennu qacqaajaa kan jedhamtu afaan akkas. Amala yaa jaalala keessa jaalala nama qabsiisu ta'uu danda'a. Dhiirri tokko immoo kan jaalala shamarraniin qabsiisu shamarran akkuma siin jedhee akkuma namni bifti garaagaraa fedhiin namaa garaagaraa waan ta'eef dhiira boonurraa ka'ee jaalalli qabuu ni danda'a. Dhiira tasa kokkolfurraa jaalalli qabuu ni danda'a. Dhiira tasa aarurraa fa'aa aariidhuma sana saafaa ilaalte kan jaalalirraa qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef ammoos mana barnootaa keessatti gaafa fudhattee jettu naamusa namni tokko achi keessatti daree tokko keessa teessee mucaan sun haa bareeddus haa dhiistus naamusa siin qabdu irraa jaalalli si qabuu danda'a. Dandeettii siin barnootaaf qabdullee gaafa ilaaltee jettu gaafa sanis daawwatumaan ilaalee jechuudha jaalalli. Barattoota ammaa kana lamaan yoo fudhattee ilaalte waan guyyaa tokkotti ta'edha wanni kun. Seenicha dhaggeeffannee kan jaalalti yeroo si qabdu bar guyyaa yeroo sa'aa hin laallattu. Nama takka gaafa ati agartu akkuma agarteen booji'amte namni sun qalbii si seenuu danda'a. Tarii tura keessa jaalaltii xiqqoon gaafa walitti dhiyaataa dhuftan haalli keessan kan walitti isin dhiyeessu santu jaalala keessan biqilchaa deema malee nama takka gizee jaalattu akkuma agartetti ilaalcha duraatiin jaalachuu dandeessa. Addunyaa kana irratti wanti akka jaalalaa ofiin bulaan hin jiru. Ofiin bula inni sillee bulcheet. Waan barbaade si godha yoo barbaade si qaba yoo barbaade si dhiisa yookaan nama humna keetii olirraa jaalalli akka si qabu si godha akkati humna keetii ol dhiitattu si godha inni kaan immoo sadarkaa keetii gadi faaqa akkati gadi buutee nama tokko faa jaallattee bakka amantaan filatu bifan filatu haala amalan filatu ofiin bulaa namni akka wanti akka jaalalaa jiru. Weellisaan tokko maal jedha beektaa? Jaalalti maal fakkaata akka waraqaa taddaata inni ruhii qabamoo akkamittiin jiraata hidhaan na hoorataaru yaadoo keessaan salataan hidhaan na hoorataaru yaadoo keessaan salataan jaalallee si malee maal qaba kunoo anillee jaalallee si malee maal qaba kunoo anillee si dhabuufan booyaa duraa garallee si dhabnaan hin argadhu an fayyaallee natti kottu maalu sumako dawaalle jaalalli maal fakkaata bifa isaan beeku yookaan gurraachan ta'u yookaan diimaan ta'u yookaan adiin ta'u akkanumatti nama keessa seeni jaalallitu maal fakkaatti amma fakkeenyaaf jireenya ilma namaa kana keessa onnee jigizee jaalala ibsachuudhaaf onnee ilaalama. Onneen tun gaafa laalamtu akkaataa fakkiitti haafnu kanatti hin teessu sii galee miti duucaan ishiidhaan onneen teenya tan uumamaa kan biraati. Namoonni jaalala gizee ja'an onnee waliif fidanii akkaataa isaan itti buucan garaagaraa kanuma ta'ee immoo namni waa'ee jaalalaa kana gizee yaadu eegale namoonni tokko harki irra guddaan parsantiin irra guddaan keessattuu jaalalatti amanan yeroo ammaan tanaa kana sadarkaa jaalaltiin jirtu ja'anii amananii jiran garuu akkaataan itti isaan jiraachaa jiran addunyaa kanarratti itti jiraachaa jiran mataan isaatu jaalala bee hin galiniif malee dirqama namni tokko jaalala kan jedhamu dhalaa fi dhiirti walitti dhuftee walitti dhufeenya uumuu osoo hin taane eefa isaan uuman booda jaalala osoo hin taane haalli atumti mataan keetuu gizee jireenya addunyaa kanarra jireenya makanaa jiraachaa jiraattu jaalalaan jiraatta nama hojii walii galuun jaalala si barbaachisa. Jaalala gizee jennu gaa dirqama walitti dhufanii waan biraa uumuu osoo hin taane waliigalteen ilma namaatiin walitti siif taatu waliigalteen namaa hojii waliigaltee mana takka keessa jiraattu karaa hojii deemtu saahibba uummattu faamilii uummattu kun hundi waan jaalalti jirtuu fi haala kanaan namaa hojii waliigalaa deemta. Osoo silaa jireenyi waan jaalala jiru kun hin jiraanne namni hojii jiraachuu hin danda'u waliigaluu hin danda'u akkuma bifti keenya garaagaraa namuu kophaa deema baqa karuma kaatis kophaa deemtaatis namni hundi kan walitti dhufu hin jiru sii galee. Jaalalli kallattii adda addaa ta'u malee jaalalli jiraatu jaalalli hin jiraanneeti namni walitti dhufee wajjin hojjetu wajjin hin jiraatu jaalalli kallattii tokko qofaan osoo hin taane kallattii adda addaatiin ibsamuu danda'a waan ta'eef mee daawwattoota keenya seenaa obboleessa keenya dhaggeeffannee walitti adeemnu. Duraan dursee nageenyi kiyya isin haa qaqqabu jecha ani qophii qara jaalalaa hedduu takkan jaalladha. Maqaan kiyya Ishiriin Biyyaan Fid jedha. Bakki dhalootaa koo godina Harargee Lixaa aanaa Gubbaa Qorichaa magaalaa Kammoonaati. Ergaa tokkoon qaba. Jaalallee tiyyata biyya keessa wajjin jirruuf maqaa ishii Faantiyyee jedhamti. Nuti lachuu barattoota kutaa 11 sooshaal saayinsiiti. Duraan wal hin beeknu turre akka carraa tahee guyyaa tokko mana barumsaa
kilaas keessatti na cinaa teessee qorumsa histirii tokko kenneef. San booda wal barree erga qorumsa irraa baane lakkoofsa kiyya fudhattee. San booda yeroo manatti galtu naaf dawwaltee Ishiriin sin jaalladha naan jette. Anis gammadee anillee sin jaalladha bareedduutu jedhee. Osoo takka walitti aarree hin beekin wajjin jiraachaa turre. Garuu amantiin keenya adda. Ishiin kiristiyaana ani muslima. Ani michiyyoo tana humnaa ol jaalladha. Ishiin illee akkasumatti na jaallatti. Ani amma bultii wajjin ijaarrachuun barbaade. Maatiin ishii akka michiyyoon tun amantii isaanii jijjiirtee na waliin jiraattu hin fedhan. Ishiin akkuma kiyyatti bultii ijaarrachuu feeti. Amantii jijjiirrattee. Garuu maatiin ishii naaf jecha moobaayila ishii duraa cabsan. San booda akkanaaf ishii wal hin agarree nu godhan. Barumsa ishii illee dhorkan. Naaf jecha amma guyyaa tokko tokko moobaayila namaatiin naaf bilbilti. Ani yaada ishiitiin miidhameetiin jira. Ati anaaf doktora wallaantu qaama koo. Fooliin jaalala kee halaalaa na yaamti. Mee warqii siin jedhu kan namuu barbaadu. Innis sin madaala. Oolmaa keetu hedduu. Sirba Shukrii Jamaal tana yeroon dhaggeeffadheetiin boo'aa jira. Sirba Shukrii Jamaal tana yeroon dhaggeeffadheetiin boo'aa jira. Deemus taa'us an yaadaan badaa. Of miliiqee anuuf barbaada. Akkam baane seeni rakkoo mala dhabe kan keef kan koo. Annan dhiifee yaadni kee hoggayyuu yaadaan si faanan badaa. An godaannisa seenaa natti taate si dhabuun garaan jaallate gowwaadha. Hin fayyisu sossobuun garaan jaallate gowwaadha. Garaan jaallate gowwaadha. Hin fayyisu sossobuun sirba jedhu irra deddeebi'ee dhaggeeffadheen booda. Isin akka qara jaalalaatti mee maal naaf dhaamtu? Egaa daawwattoota keenya sagalee qara jaalalaatiin seenaa jaalalaa ajaa'ibaa bareedu sana dhaggeeffannee walitti deebinee jira gaa'e. Isin yommuu maal irraa hubattanii nuti saga irraa hubannetti obboleessa keenyaaf ni ibsina haga dandeenyutti. Yaa an kanaafan jedhe ofiin bulaadha jaalalli kanan jedhee fi amma jarri kun lamaan barattoota kutaa kudha tokkotti taateen guyyaa tokko waan ta'edha. Guyyaa tokkicha keessa waan ta'edha. Wajjiniin baratu qormaata wayiin gargaare qormaata histirii natti fakkaata sooshaal saayinsiidha kan jarri baratanu kutaa kudhanii kudha tokko kudha lama gaafa jettu sooshaaliidhaaf naachuraal gootee adda qooddee filatteeti kanatti barnootatti seentu waan ta'eef kanaaf guyyaa tokkotti walitti dhufanii wal baranii qormaata wayii gargaareeni waan kana waan tokkos ta'emu kutaa kudha tokkotti waan na mudate seenaadhuma mucaa kanaan qaba. Dubbii keenya irratti dantaa barumsaa kana baay'ee qabu. Hedduu hin jaalatu jechuudha. Baay'ee ittiin kennu bakka ittiin kennu barumsa nan jaalladha ooluun barbaadu. Achi keessatti waan an goggodhu hiriyoottan baay'ee waan an qabuu fi barnoota nan jaalladha. Akkas bakka itti kennee laayibrarii deemee as dhaqee qo'adhee of cinquu kanan beeku. Mucaa baay'ee barnoota jaallattu wayii irraa ijumaan foon kan naqafe beektaa. So inni ishiin suni barnoota ishiitti baay'ee cimtuudha. Barnootatti baay'ee cimtuudha. Akka nuti yeroo boqonnaa baanee taphannu isiin mana kilaasiidhaa gaafa baateettu yeroo boqonnaa laayibrarii deemti. Mucaa kana argachuudhaaf dirqamaan laayibrarii dhaquun qabaa jechuudha. Ati siisanuu barnoota jibbuu fi jaalalti nama barnoota fedhurraa si qabe. San booda dirqama kallattiin ittiin argadhu hin qabu. Gaafa mana barnootaatii gallee jennu obboleessatu dhufee motoraan fuudha inuman argannuun yoon argadhe jedhe yeroo laayibrarii siin deemtu qofitti argachuudha. Ituu boqonnaa akka boqonnaa ijoolleen nu baanutti boqonnaa baateeti hanga ta'e yeroo sana xiqqoosii ija kana nan jabaadha amma nan laafi malee. San booda murteen kan koo laayibrariin takkaa dhaqeen beekne dhaquun qaba. Laayibrariin deeme faana deemee cinaa siin naqee taa'ee san booda isa namni waa barreessuuf waa go'atu ani jazalaanis ilaalaa. Ati ilaaltaa jechuudha deessee yeroo sanitti ishiin maal taate jettee si gaafanne? Isan lallaalu kana
cinqamteetu kaatee bakka jijjiirratte anis deemee duukaa bakka Ishuma jala dheeyitee bakka jijjiirradhe. Atu qaaddaati ayyee. San booda qormaata cimaa wayinaa kennite waanan laayibirariitti akkaan argiteen beektu amala kootis hin beekti mana barumsaa keessatti akka isa barbaadu barteetu waanan hin dandeenye wayii qorma guyyaa lammaffaatti dhufee bira taa'etu mee kana na hojjedhu jettee herreega ijaan argaan jaalladhu barnoota herreegaa. Tokko yoo jedhee hin jaalladhu baay'ee hin jaalladhu. An sababan herreega jibbuutiin barsiisota herreegaa barsiisan hundan jaalladhu. Haayi! Waan masa waliif firoo dalaguu hin dandeessu. San booda hojii manaa yookaan assaayimentii natti baay'ate kana na gargaarame jettee assaayimentii herreegaa wayii natti kennite akkan hojjedhuufiif. Eessa abbaa kootiin lixe. Lafti gannan fudhatu samiin ol nan fudhatu. Waan godhu dhabee hayyeessiin gargaara rakkoon qabu waan arge jedhee otoon of nyaadhu. Osoo of nyaattu dalaydee duba? Hiriyoottan kan koo waafadhe rabbeedhaan haadhuma kana na baasa. Ati ishumatti dalaydee geessuudhaaf jecha? Xiqqoo si hanga ta'e wayii kanumaan qabdee naan dubbattii kan jedhudha beektaa. San booda akkuma ta'ee kanan bakkan kennineef barnootaa sababa siitii assaayimentii sana hojjedhee fi waan argeedhee fi walitti siqannee sana booda isin na beekti bareechite an baay'ee an jechuun an reefuman argee jaalladhe malee akkasiin na beektutti hin beeku. Kanaaf an kana siif godhe akkati barnootaaf bakka hin kennine waan an siif beekuuf dhaan jette sana booda walitti dhufeenya uumne jechuudha. Maaliif jechuun barbaade nam tokko gaafa jaallattee jettu waan namni sun jaallatu faana. Jala deemta bakka nama amma nagista takka maal jaan beektaa nama takka gaafa dubartii takka yoo jaallate takka ilma dhiiraa tokko yoo jaallattu waan dubartiin san feetu tahee argameetu jira masalan fakkeenyaaf hamma dubartiin yoonii fi maraataa jaallattu taate'u yoo akkaataan ishee itti aktii jireenya ishee itti gootu kan ishiin jaallattu jiru taate ati godhuu hin dandeenye taate'u gaafa ishee jaallattu sanitti ishee harkachuudhaaf waan ishiin feetu san taate argamuu qabda jaama. So saniifuu isaaqilleen barnoota jibbee barnoota ishee jee jaallatee waan ishiin feetu san taate argamte jechuudha. Amma jarri kun lamaan kutaa keessatti kan jarri wal baranii taatee guyyaa tokkootiin sana booda akkuma galtee bilbilteeni akka jaallattu itti himte baay'een dinqisiifadha dubbii keenya irratti akka jaallattu itti himuunis haa ta'u malee hadha ta'e malee wanni kun tariitii waan inninis fedhiisiidhaaf kanaan dura qabaachuu danda'a. Isiinis immoo sababa wayii barbaaddee akka inni qormaata kana gargaaru gochuu dandeessa. Karaa ittiin isaa wal qunnamtu barbaaddeeti jechuudha. Bilbiltee sin jaalladhe jetteeni san booda inninis gammadee sin jaalladhe deeni wajjiniin osoo jiraatan jaalalaa wajjin jiru. Amantaan jaraa karaa karaadha. Kanaafi jaalalli amantaan filatu bifan filatu ofiin bulaadha. Bakka ati ittiin eegne si geessa waan ta'eef. Si geessa dhugaadha. Si'i iyyeessa waan tokko hin qabne dhaqee sooressarraa si qaba. Waan akkasiiti beektaa. Dhugaa keetii wallaahi bakka kanatti anillee misin deeggara maaliifi jireenya jaalalaatii ittu akkasii laal gaafa jaalalti si qabdu kunni ni bareeddi tunni fokkottii kunni bareedan fokkotti sooressaa qabeenya qabaataa fi hiyyeessa hin jedhu nama san fedhu sooressaa haa ta'u fedhu qabaataa haa ta'u miskiina tujjaara irraa ni qabsiisa tujjaara miskiina irraa ni qabsiisa jaalalti wanuma takkaa hin filatu gaafa si qabu keetti seera qabu akkuma ifin fedhe si godha jedha gaafa qabame immoo akkuma jaalalti fedhu san taa'aaf namoonni tokko tokko kan hin booji'amne jira sii galeemi gaafa jaalalti isa qabde immoo booji'ameeti jaalala san harka galee akka jaalalti sun isa godhu ta'a jechuudha. Egaa asirratti isiin ni barbaaddi maatiin sababa amantaatiif akka jarri waliin quunnamni godhanii jiru. Tokkoffaa amantaan baay'ee bu'uuradha. Bu'uura ilma namaati waan ta'eef. Garuu asirratti wanta ati hubachuudhaa qabdu hanga dhaqxee biyya keenya keessatti waan baratame tokko jira. Namni waggaa 18 keenyaa waan barbaadetti amanuu danda'a yookaan waan barbaade gochuu danda'a. Garuu biyya keenyatti wama maatiin keenya hordofanii dhufan sanarraa adda bahuu hin qabnu. Musliimas ta'e, kiristiyaanas ta'e, amantaa biraas ta'e. Yeroo baay'ee dhiibbaa kan nurratti uumu gama amantaatiin maatiidha. Akkati waan barbaadde gootu yookaan akkati waan barbaadde filattee itti amantu sin godhan waan ta'eef gidduu kanatti jaalala keessa jiru isiin akka jaallattuuf akka amantaa sana jijjiirratte isa wajjin jiraattu barbaadde maatiin immoo akka isaa wajjin waliin quunnamne
bilbila faarkaa fuudhanii dhoskitee al tokko bilbila namaarraa fudhatteeti kan isin bilbiltuuf akka isin bakka isaaf qabduu fi isaaf jetteellee amantaa san akka isin jijjiirrattu sadarkaa kanarra ga'aniiru jechuudha. Jaalalli jaraa bal'aadha waan ta'eef obboleettiin kan keenya kan nagaa jirtu yoo ta'ee jedhee amantaan kan nama dhuunfaati. Deebi'ees immoo al tokko jireenya kee keessatti situyyuu gara fuulduraatti jiraata. Maatiin kan kee si wajjin jiraachuu hin danda'anu jireenya fuulduraa keessatti. Namni gizee jaalala amma maaltu nuun galiin beektaa ilma namaa kana keessatti jireenya jaalalaa gizee ja'an waanuma yeroo sanitti itti gammachuu argatan qofa laalan namoonni tokko garuu akkasii miti gaafa jireenya jaalalaa nama takkaa wajjin eegaltu waan fuula dura itti deemtu beekuu danda'u qabda. Fakkeenyaaf ati yoo musliima taate namni ati jaalattu yoo musliima hin taane jaaladhe jettee itti seentee bultii ijaarta. Gaafa bultii ijaartu beekee kan wanni isin jidduudhaa boo ilmaan jira. Ilmaan gaafa hortan ilmaan kana haala kamiin guddisuu dandeessa. Maaliif jechuun namni akka fedhellee yoo ta'e karaa amantaa isaatiin qabatee yoo danda'ame jaalalti beekee nama tokko qofaa si uumame osoo hin taane jaalalti dhaabbataadhaa miti. Dhaabbataa miti. Nama garaagaraa si qabuu danda'a. Tarii taate amma lafaa kaatee nama jaalattu kanaaf jettee amantii tantee jijjiirachuu dandeessa irra. Nama kanaa wajjin immoo beekee adda bahuu dandeessa. Immoo rabbii kan keetitti illee badii daleede jechuudha gizee akkanaa. Saniifuu amantiin tantee jaalala amantii teetu gonkumaa'u akka mataa kiyyatti yoo musliima taate jaalala amantii teetu gonkumaa'u fudhatuun qabdu. Maaliif waan yerooti laal amma namni hundi amantii ofii ni kabaja amantii ofii ni jaalata. Inuma amantiin waanuma takkaan jijjiiramuu qabdu. Amantiin ka abbaatii gaafa jettee jiraattu immoo jireenya kan kee fuula duraa kana jaarsa jaartii gizee taatu amantiin keessan garagara gizee ta'e waan hedduu mana keessatti waan gartee qoba-qobatti fayyadamtanii jira. Soo kun immoo nama lama kan mana tokko keessa wajji jiraatu haala kanaan wajji jiraatuun hedduu ulfaata. Baay'ee ulfaata waan ta'eef. Asirratti wanti nuti dhaabbannee murteessuu dandeenyu akka inni nutti himetti kanaan dura amantaa musliimaas waanan jaalladhuuf sababa kee qofa osoo hin taane amantaas musliimaas waanan ta'uu barbaaduu fi deebi'ees immoo ergansi argadhee amantaa kan koo jijjiirradhee si wajjin hin jiraachuu waanan barbaaduu fi kun wanti na danqu jiru. Isii biraa sababni tokko hin jiru. Amantaa musliimaas hin jaallatti. Amantaa musliimaa jaallatti isas hin jaallatti. Garuu gidduu kanatti maatiin akkasiin amantaan jijjiirranne yookaan nama kana wajjiniin inni guddaan sababuma amantaati kan maatiin irraa dhowwaa jiran waan ta'eef erga jaallatte mucaa kan erga jaallatte deebi'ees immoo amantaa kanas fudhachuu erga barbaadde maatiin hanga ta'e miidhaa sirratti uumuu danda'a. Hanga sanatti maatiin kan keenya fuulduratti wajjin hin jiraachuu hin danda'u. Kan jiraatu si'i mataa keeti waan ta'eef. Sana booda namatti hin jaallanne tokko kaanii maatiin sababa amantaas na yookaan nama kanarraa si fageessuuf jedhanii nama biraatti wajjin akkati hariiroo uumtu gochuu danda'u. Nama biraatti dabarsanii si kennuu danda'u. Nama kana wajjin osoo hin jaallatin jireenya wajjin jiraachuu jechuun addunyaa kanarratti fayyaa duute jechuudha. Kanaafuu inni guddaan of dhaggeeffachuu yoo maatiin yeroo muraasaaf sitti mufachuu danda'a. Waan sammuun kan kee si ajaje tokko yoo gootee jette maatiin kee yoo hin filanne yeroo muraasaatiif sitti mufachuu danda'u. Sana booda gaafati filannoo kan kee filattee gammachuun gaafati jireenya jiraattu maatiin inni guddaan kan jarri ilaalanu ati gammachuudhaan jiraachuu. Sana booda isa sitti mufatan kana dhiifama sii gochuu danda'u waan ta'eef obboleessi keenyas rakkoo kana keessaa si baasuudhaaf tokko gargaarsi isa isii barbaachisa gargaarsa isarraa. Isa jajjabeessee waa hunda haala mijeessee fi sana booda akkasiin fedhii isiitiin gara isaa dhiyaa. Sani namni hundi amantaa rabbi isaaf jaalalaaf jettu sun taane mataa kan keetii waan sin jaalatti fudhatte taanaan hatta yoo nama sanii wajjin karaa jaalalaatiin adda baatu ta'e amantaa fudhatte san irratti cimtee haga dhumatti yoo deemuu dandeessu taate murteessitee amantuma fedhe yoo deemuu dandeessu taate rakkoo hin qabu. Garuu nama kana jaaladheedhaaf jettee amantaa kan kee jijjiirtee ilkeen ooluma dhoyti nama kana wajji gaafa walloltu immoo amantaa simmuu jijjiirtu ta'e ati nama baqa nama sana malee ati amantaa sanaaf bakka laalne jechuudha. Nama saniifis bakka laalne amantaafillee bakka laalne ati yeroo waan yeroon irra si fiddeetti amante waan ta'eef jecha waan yeroon irra si fiddeetti gizee amantu immoo waan yeroon si fidde san gootee gaafa yeroo san irra dabarte ammas waan biraa godhuun akka yaafan qabu amantaa biraa jijjiiruun akka yaafan qabu si galame saniifuu yeruma duraatu gaafa gartee lafa oloo kaatu amantaa ittiin dhalattee guddattuu jiraame amantaa san gaafa yoo duraanumaa kabajjee lafa ittiin ol kaatu taate nama biraa jaaladheedhaaf amantaa ittiin jijjiirtu.
Yoon garuu duraan moo amantaa tantee itti hin jabaanne amantaa tantee hin jaalanne hin jabeeffanne taate immoo nama takkaarra jaalatte amantaa kana nama saniif jijjiirte gaafa nama sanii wajjin immoo rakkoon wahii si dhibde nama sanirraayis baatee bakka biraa dheetaa jechuudha. Kuni dhaabbataa ta'uu hin danda'u. Amantaa fi jaalalti akka kiyyetti akka mataa keenyatti nuti amma nuti musliima miidiyaa irratti waa'ee qara jaalalaa wantoota kana kana daleenullee karaan itti nama gorsuu dandeenyu yoo jiraatte jaalalaa fi karaa sirrii ta'uu qaba. Jaalalaa fi amantaa walitti hin dhufu. Ammallee musliima taate akka keenyatti musliima taate yoonii fi amantaa nama amantaa biraa qabu gaafa bultii jaartu mana keessatti waan hedduu waan garaagaraa fayyadamtu jira. Garuu immoo bultii jaarsaaf jaartii gisee taatu jaartii waa'ee jaartii beekuu qaba. Jaartii waa'ee jaarsaa beekuu qabdi. Bilisummaadhaan illee jiraachuuf bilisummaadhaan illee ilmaan dhaluuf ilmaan kan kee kunillee gar tokkotti deemanii akka jiraatan gochuudhaaf amantaan dirqama osoo wal fakkaate baay'ee bareeda. Dhiyoo hin danda'amne immoo nama kana nin jaaladha haga dhumaatii wajji jiraachuu barbaada rabbi beeka namni haga dhumaa wajji jiraatu isa beeka. Akkasitti amantee yoo jiraattu ta'e nama saniif osoo hin taane amantaa sanis jaalattee fudhattee sanboota nama sanis argattee wajjin jiraachuu ni dandeessa. Kanaaf amma obboleettiin kan keenya isas jaallattee amantaa isaas jaallattee isa wajjin bultii jaarrattee jiraachuu kan barbaaddu yoo ta'e yeroodhaaf maatiin sitti mufachuu danda'a. Nama of geesse ergas jaalala keessa seente nama of gahe waan ta'eef waan tokkoo fi waan si baasuu fi murteeffachuu ni dandeessa waan ta'eef. So namni jireenya jaalalaa akka nama takkatti nuti akka intala musliimaa takkatti amantaa jijjiiruu hin deeggaru. Amantaa jijjiirtee jaalala san argattuu caala jaalala dhiiftee amantaa tanteetii irratti yoonii fi jabaattee deemte irra caalatti saniin deeggaraa immoo hara jaalalaatiin obboleessi keenya ni jaalata ishiin amantaa jijjiirrachuu feeti. Amantaa ishiin jijjiirrattu kanarratti yoo ishii deeggaruu baatte ishiinis amantaa ishiitiin innilleen amantaa isaatiin jaalala isaanii yoo deeman bareedadha. Maaliif beektaa? Namni amantaa gizee jijjiirratu waan irra jijjiirratu beekuu danda'u qaba. Nama kana wajjin yoonii fi adda bahee illee amantaa tana dhibbaan dhibbatti ittiin oofadhee deemuun hin danda'a jettee ofitti amantee isaan achitti jijjiirrachuu qabdi malee jaalalaaf jecha isa harkachuuf jecha amantaa jijjiirrachuu qabdi. Abbumti fedheewu amantaa akka jijjiirratutti ani akka mataa kiyyaatti hin deeggaru. Ati akkam jetta? Anis yaaduma wal fakkaataadha kanan qabu garuu isiin kanaan duras amantaa keessan nan jaalladha. Isiirraa kaaneeti kan nuti dubbachuu barbaada dandeenyu. Isiin kan jaallattu yoo ta'e jedhe amma kan amantaa akkuma jirutti haa ta'u. Isa jaallatteetti taanaan maatiin immoo isa hin barbaanne yoo ta'anii jiran sababa amantaatis haa ta'u yookaan isas hin barbaanne yoo ta'anii jedhan jaallatteetti taanaan jaalala si dhuma qabattee deemuu danda'u. Kallattii si baasu isiitu beeka waan ta'eef erga dhayitee miira jaalalaa keessa seente of geesseetti waan ta'eef of dhaggeeffadhu. Akkati of dhaggeeffattu immoo kan gochuu danda'u abbaa dhimmaa keenyaati. Inni bira dhaabbatee kan gargaaru yoo ta'e isii argachuu isii wajjin bultii jaarrachuu kan barbaada nan barbaada jedheera. Bakka kanatti afaanitti si qaba maaliif beektaa? Ammallee siin ja'utti hin jira. Namni wal jaalatu tokko waliin muufatuu danda'a. Adda bahuu danda'a gargar bahuu danda'a beek. Arra ishiin amantaa kana jijjiirrattuuf ammoo fakkeenyaaf musliima ta'uu feetii mire gaafa amantaa keenya duraanuu jaalatti. Garuu immoo amma jijjiirrachuu feeti waan duraan jaalattuuf jecha innillee dhufee irratti jaalala waan qabuuf jijjiirrachuu feete. Arra inni gaafa ishii moggaa dhaabbatee ishii gargaaree ishiin amantaa kana jijjiirratte namni kun tarii wal dhabuu danda'a jaalalaan. Gaafa wal dhaban immoo dhimma amantaa irratti osoo hin taane amma gabrummaa maatii kana jalaa yookaan isii baasuudhaaf isii wajjiniin jiraachuudhaaf gargaarsi isii barbaachisa. Yoo inni cimee humna qabaate kottu wajjin bultii jaarrannaa jedhee yoo inni faana jiraatedha. Faana kan jiraatu beekega amma laal bakka kanatti waa'ee amantaatiin osoo hin taane waa'ee jaalalaatiin faana jiraachuu qaba malee waa'ee amantaatiin miti. Amma ishiin amantaa kana ni jaalatti faamiliin ishee kan hin hayyamne ta'e osoo isa kana jireenya jaalalaa fi waan akkana kana osoo isa ni hunneeyne jechuudha mataa ishiitiin of dandeessee faamilii ishiitirraan alatti amantaa feetu san fudhattee amantaa san qeebaluu ni dandeessi osoo gartee mucaa ishii jaalatu kana neeyinetti. Amma immoo yoo niif gartee waan irratti hirkattu qabaatte. Kana yaadda maatiin amma gara caalu kan isaan barbaanne akka isiin amma amantaa jijjiirrachuudhaaf yookaan nama amantaa musliimaa wajjiniin hariiroo waan qabduu fi nama kana wajjin yoo kan wal fuutu ta'e jedhe amantaa sin jijjiirratti waan ta'eef amantaa kan akkasiin hin jijjiirranne barbaadaa jiru barguutummaan guututti. Saniifuu qabar ammaan tana laal faamiliin ishiin duraanumaa amantaa kana yoo jaalattee jiraattu taate jijjiirrachuu feetu taate si himee bar
inni kun yoonii fi moggaa dhaabbatee akka ishiin maatii biraa baatee amantaa kana qabattu godhu ta'e isaa wajjiinis wal dhabbiin dhufuu dandeessiidha. Bakka kanatti amma maali beekta waaniif dura kaa'uu qabnu jira. Nama takkaa wajjin gaafa wal taatee karaa deemtu nama kanaa wajjin tarii gufatuu hin danda'a walii gufachuu dandeenya waan ta'eef fuula dura gaafa walii gufannee hoo akkamittiin ofii xiyyaaf dhaabbadhee deemuu danda'a ka jedhu beekuu danda'uu qabda. Saniifuu inni dhufee amantaa fi ishiin illee akka faamilii harkaa baatu gargaaruu osoo hin taane karaa jaalalaatiin jiraachuu ni danda'an. Karaa amantaa jijjiiruu barbaaddu kanatti immoo of dandeessee mataa ishiitti amantee rabbii tokkichitti amantee amantaa ishii jijjiirattee faamilii dhiistee san booda immoo gaafa jaalala ishiidhaa bultii barbaaddu sanitti wajjin dhufu. Rabbi walitti fidee yoo adda bahullee rabbi ittiin fedhini haa jiraatanii gaafa adda bahan immoo amantaa kana kophaa ishii qabattee deemuu ni dandeessiidha. Ofitti amantummaa qabaachuu konfidensii ofirraa qabaattee amantaa sanii wajjin haga dhumatti xumuruu ni dandeessi haga barbaaddu sanii haga jireenya addunyaa irra jirtutti waan itti dhuftee seente kana kophaa ishii oofuu danda'uu qabdi dubartiin takka. Maaltu jira beektaa asirratti utuu isiin jaalala qofitti qabattee deemaa jirtu ta'ee yookaan amantaas akkuma sanatti qabattee jaalala kana wajjin deemtu ta'ee isiinis amantaa isiitiin inninis amantaa isaatiin wajjin jiraachuu danda'u. Garuu isiin amma rakkoo nuu furteetti waan tokko isaafis ta'u isiidhaafis ta'u amantaa musliimaa nan jaalladha nan fudha si wajjin amantaa kan kee gara kee deemuu hin danda'a. Garuu maatiin akka amantaa sana sin jijjiiranne akkan isaa wajjinis waliin arganne godhaa jiru. Mucaan kun amantaa sana sirga jaallatte isa sirga jaallatte maatiin sirriidha waan baratamaadha nu biratti maatiin kan kee tokko amantaatti wajjin guddatte sana jijjiirrachuu fedhanu. Kanaaf jaallatte taana maatiin isii fuulduratti wajjin jiraachuu hin danda'anu. Inni guddaan abbaa manaa isiitii wajjin jiraachuu dandeessi. Jireenya egereeti jireenya boriiti kan isii nama xiyyeeffattee itti deemuu danda'uu qabu. Yeroodhaaf maatiin itti mufachuu danda'u gaafa isiin intina kanarra seente murannoo kanarra seente jechuudha. Kanaaf akkuma taate of dhaggeeffattee maatis dhaggeeffachuu dhiiste isa wajjin walii galtee yookaan carraatti wal argan yoo jiraatan waliin mari'atanii na fuuta sin fuudha namni kunis wajjin bultii ijaarrachuudhaaf qophii gaafa xumuratee jedheedhe isii amansiifatee fudhatee galuu ni danda'a. Maatiin yeroodhaaf itti mufachuu danda'u. Isiin jireenya isiitti gammaddee jiraatte taanaan maatiin kan kee suuta biraa dhufu. Kun baramaadha waan ta'eef danda'ama taanaan maatii dhaggeeffachuu dhiiftee of dandeesseetti erga jaalala keessa jiraattee erga deebitee amantaa isaas fudhachuudhaaf jaallattee dirqama isaa argachuuf amantaa akkasiin jijjiirrattu hin barbaadu. An akka dhuunfaa kootiitti. Yoo amantaa kana jaallatte qofadha kan isiin jijjiirrachuu dandeessu. Akka abbaan seenaa nutti himettis immoo isas ni barbaada amantaa kanas ergasiis yaa kanaaf maatiin gidduu kana wanti ni godhu hin jiru. Yeroodhaaf sitti mufachuu danda'a. Suuta immoo gaafati gammadaa jiraataa arganu maatiin kan kee jaalachuu dandahani yoo jaalachuullee baatan takkaa jirtu amantaa ishii jirattee itti amantee ittiin deemte taanaan ilmoodha kara muraniin darbanii kara keessanii qabanii akkuma jirtutti si fudhata faamiliini garuu immoo gaafati amantaa tana jijjiirattee jaalalas bultis waliin akkasitti argattee jirtu taate rabbiin gartee gaafa akkasitti argatte haga dhumatti rabbiin faana siif haa tolchu immoo yoo tolullee baattee tarii ilma namaati wal dhabuun mala gaafa wal dhabdellee amantuma qabatte san irratti jabaattee akka itti amantee jiraattu abdii qabna. So saniifuu jaalala kara jaalalaatiin osoo dhuftee faamilii yoo diddes waan ati feetutu murteessaadha. Bultii namni faamiliin bultii dhuftee yoo jiraattu ati of dandeesseetta of geesseetta amantaa kam akkasi baasu adda baastee barteetta jaalala keessa seenteetta nama kana wajjin bultii ijaarrachuudhaaf barbaaddeetta waan ta'eef bultii ijaarrachuu jechuun immoo jireenya isa marsaa lammaffaa jireenya kan dhumaa jechuu dandeenya addunyaa kanarratti gaafa bultii ijaarrachuudhaaf jettu bakka jireenya murtaa'aa jiraachuudhaaf murteessiteetta ilmaantu dhufaa wajjiniin kan kanaan dura kophaa kan kee jiraattu nama lama wajjin jiraachuu dhufa waan ta'eef marsaa lammaffaatti seenteetta kanaaf of dandeesseetta waan ta'eef maatiin kee dhiibbaa sitti gochuu danda'u yeroodhaaf garuu of dhaggeeffadhu. Kan si baasuu danda'u jaalala keetiif waan jaallatte kanadha waan ta'eef walitti kottaa carraa tokko walitti uumaati ati sabbaan dhimmaa keenya haala mijeeffattee mucaa kana fuutee jiraachisuu kan dandeessu yoo ta'e abdii ofirraa qabda yoo ta'e gaa'ee utubaan mana dhiiraa waan ta'eef jecha
atilleen karaa amantiitti dhuftee gaafa jaalala keetillee fudhattee amantii sanis fudhattee dhuftutti amantii irrattis akka jabaattu jaalalaanis akka gammachuudhaan jiraachuu dandeessan bira dhaabbachuu danda'uu qabda. Yaa responsibility kana inninis isiinis fudhachuu danda'uu qabdu waan ta'eef egaan xiqqoo si baay'ee nutti ulfaateetti jira. Maaliif karaa amantaatiin dhufe nuti akka nama tokkotti akka dubartii musliimaa takkatti ani amantaa jijjiirrachuu irratti jaalalaaf jaanii amantaa jijjiirrachuu irratti hin gorsinusi garuu immoo yoonii fi namni takka dhufe amantaa ati barbaaddu takka amantaa ati qabdu takka sin jaaladha amantaa sanniin barbaada amantaa san duraanuu jaaladha jettee gaafa amantaa sanis fudhattee sillee waliin fudhatte yoo namni sun amantaa kan kee ta'e atis jaalattee nama san immoo amantaa sirrii kanarratti oofadha jettee abdii firaa qabdu taate nama san deeggartee wajjin deemuu danda'uu qabda gaa'ee saniifuu seenaa kan kee nu biraan gahuu keetiif baay'ee galatoomii. Egaan daawwattoota keenya qophiin keenya kan qara jaalalaa akkana fakkaata. Qophii torbetti yeroo takka isiniif dhiyeessinu isinis seenaa qabdan silkii as jiratti argattan kanaan nu barreessuu nu dawwaluu ni dandeessani. Namoonni biyyarraa normaala afaan irra dawwaluu jira. Normaala gizee dawwaltan kaardii isinirraa fixuu danda'a. Nuti isin jalaa kaafne isaa dheertuu haasa'uu dhabuu dandeenya. Karaa Forex miidiyaatiin yookaan immoo karaa silkii keenyaa WhatsAppii fi Telegiraama anaa fi isaa qillee ni qabna. Karaa saniin nu qunnamuu ni dandeessani. Egaan daawwattoota keenya haga qophii torbee qara jaalalaa kabiraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.